النور ميديا، نور على نور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن هردفتوتا كينا كوجامو كن برنوتا كن كلا ماتي barnoota keenya har'aatiin yeroo gara mirgaa cabsannu yeroo gara bitaa cabsannu fi ofirra naanna'uu yeroo barbaanne karoora akkamii akka hordofnu kana waliin ilaalla. Duraan dursinee qaxxaamura karaatitti otoo hin dhihaanneen duratti yeroo gara mirgaa dabuu barbaanne orbiitii gara mirgaatti dhihaatu irratti deeffatuu qabna konkolaataa keenya. Yeroo orbiitii kaan irraa gara orbiitii gara mirgaatti dhihaatutti deebinu sanii dursinee konkolaataa duuban dhufaatiin hin jiru cheeggochuu qabna. Nama miilan deemus ta'e wanta kamiyyuu kan duuba keenyan dhufaatiin hin jiru cheeggochuu qabna. Saniin booda right signal mallattoo gara mirgaa dabuu agarsiisuu qabna. Eegasii orbiitii gara mirgaatti daburratti erga deeffannee mallattoo tiraafikaa eeggannee yeroo carraan keenya nu gahetti gara mirgaa dabuu dandeenya jechuudha. Yeroo gara mirgaatti dabnu san yeroo carraan keenya nu gahe dafnee qaxxaamuruu qabna. Yeroo gara bitaa dabuu barbaannes akkuma sani qaxxaamura karaatti otoo hin dhihaanneen duratti konkolaataa duuba keenyan dhufaatiin hin jiru nama karaa qaxxaamuru duubatti cheeggoonee orbiitii gara bitaatti dhiyaatu irratti konkolaataa keenya deeffatuu qabna. Saniin booda mallattoo gara bitaa agarsiifnee yeroo carraan keenya nu gahetti gara bitaa dabuu dandeenya jechuudha. Yeroo tokko ammoo yeroo karaa guddaarra oofnetiin jennu karaa guddaa kana keessa orbiitiin baay'ee waan jiruufi kaan irraa kaanitti dabuu yoo barbaanne wanti gochuu qabnu maali? Duraan dursinee otoo konkolaataa orbiitii irraa kaanitti hin dabsineen duratti konkolaataa duubaan dhufu jiru san cheeggochuu qabna. Hangam akka nutti dhiyaate fi hangam akka nurraa fagaate ispeesii qabaatu cheeggochuu qabna. Eegasanii orbiitii itti achi dabuu barbaanne sanitti mallattoo agarsiisuu qabna. Erga mallattoo agarsiifnee carraa arganne yoo jenne akkasitti orbiitii kaan irraa kaanitti jijjiiratu dandeenya jechuudha. Yoo ammoo dingatuma orbiitii kaan irraa kaanitti ka'uu taallu taate inni kuni aksidentii dhaaf sababa ta'a. Maaliif duraan dursinee karaa keenya cheekun goone lammaffaa karaa nama birootti cehaa jirra waan taateef yeroo karaa birootti ceenu san mallattoo agarsiisuu qabna akka konkolaataan duuban dhufu nurraa dhaabbatuuf jechuudha. Seera kanaan yoo adeemani konkolaataan wal hubataa seeftiidhaan deemuu danda'a jechuudha. Talking about bakka karaan geengoo qabutti naanna'uu yoo barbaanne duraan dursinee saffisa konkolaataa laaffisuu qabna. Egaa mallattoo agarsiisuu qabna. Kallattii karaan naanna'u sanitti mallattoo agarsiisuu qabna. Saniin booda konkolaataa nu dursi yoo jiraate isaaf dursa kennuu qabna. Egaa iddoo sarkilii suutaan seennee karaa bahuu qabnu niin bahuu qabna jechuudha.